Viidiyoo kana hundumti keessan iyyuu sheer godha iccitiin ba'ee jira. Kanaaf hundumti keessan sheer. Inni waaqayyoo isiniif haa bayyatu hordoftoonni chaanaalii Urjii Tawaahidoo marti keessan akkam jirtu akkam yoo nageessanii akkam turtan ani nagaa godha waaqayyoof kadhannaa ta'u. Dhugaan isinitti himaa viidiyoo guyyaa har'aa kana amma dandeessan obboleewwan keenya vaayiraalee nuuf haa ba'uti hundumti keessan iyyuu copy link share akkasumas immoo warra subscribe godhaa isinin jedhan obboleewwan keenya hundumti keessan maaliifan jedhee dhugaa waaqayyoo viidiyoon kun sirriitti amma danda'ame tokkorreen vaayiraalii ba'eetoo wanti jedhamu kun dhugaa ta'uusaa iccitii kana baruun barbaachisaa dhagaiteef obboleewwan keenya hundumti keessan dhugaan isinin jedha shamarran mirga dubartootaatiif maal mantan hundumti keessan viidiyoo kana amma danda'amu copy link share naaf godhaa isinin jedhu. Innis maalidha? Egaa samuuna kana yoo dhageessan ta'e viidiyoon lammaffaa obboleettii teenyaa du'a Qananii addunyaa irratti jechuudha. Viidiyoon lammaffaa gadhiifamee jira yoo argitan ta'e jechuudha. Isarratti waan isin dubbachuu fi iccitii achi keessa jiru tokko isinitti himuuf barbaada jechuudha obboleewwan keenya. Kanaaf hundumti keessan iyyuu viidiyoo keenya kana aga xumuraatti nu hordofaa. Warri immoo mana kanaaf subscribe godhaa share gochuu hin dagatina isinin jenna maatii waaqayyo. Egaa innis maalidha? Dhugaa dubbachuuf kana duratti irratti hojjennee turre du'a Qananii addunyaa jechuudha. Viidiyoo ishee akka isheen itti duute maalidha jennee hojjechaa turre. Akkasumas immoo wanti guura turre jechuudha. Yoo isinin jedhu ragaa qabatamaa barbaada turre haga ammatti garuu hin argatamne. Egaa ammaan boodatti immoo ragaan tokko baasa jira jechuudha maatii waaqayyo. Amma gaa wanti nu hubachuu qabdan tokko maalidha? Du'a Qananii irratti tokkoffaa wanta hin argine murteessuun hin danda'amu dhugaa dubbachuuf jechuudha. Namoonni baay'een yeroo murteessan argine garuu wanta hin argine tokko kana jennee murteessuu yookaas immoo abbaa manaa isheetu kana godhe jennee murteessuu hin dandeenyu. Garuu immoo murteessuu danda'uu baannus garuu amma immoo akka murteessinuuf wanti nu kakaasu tokko jira. Innis maalidha? Viidiyoowwan amma ba'aa jiran dhugaa dubbachuuf jechuudha. Viidiyoon amma ba'aa jiran ofumaayyuu of ibsa jechuudha. Yoo isin jedhu ofumaayyuu isheen yeroo sanatti akka sirrittiin dararamaa turte laala akka sirrittiin rukutamaa turte viidiyoowwan baay'een ni ibsa jechuudha. Amma erga Andu'aalam mana hidhaatii ba'ee boodatti viidiyoon amma gadhiifamaa jiran kun eenyu akka gadhiise hin beekamu. Akkasumas immoo akkaawuntiin yookaas immoo bilbilli Qananii poolisii harka jira jedhamee ture. Hin marama jedhamee jechuudha. Yookaas immoo yaa qoratamu jedhame. Garuu immoo bilbiluma isheerraa yookaas akkaawuntii isheerraa viidiyoon kun argama. Ilaa hubadhaa kan maatii waaqayyo. Wanti kuni wanti dhoksaan wayii ni jira jechuudha. Dhoksaan namni iccitii kana beeku yookaas immoo ukkaamsame akka hin himneef ilaa hubadhaa akka hin himneef yookaas immoo iccitii kana akka hin baasneef haga ammaatti namni ukkaamfamee jiru ni jira jechuudha. Maaliif viidiyoon kun akkamitti hin baane? Ilaalaa argitanii viidiyoon kun akkamitti hin baa'u? Osoo akkas ta'uu baatee viidiyoon kun hin ba'u ture. Lammata immoo namoonni baay'een footoo ishee arganii ishee miti kun isheedha jedhu. Ergitanyaa isheedha garuu isheen yeroo dabaddamamte yookaas immoo rukutamte haleellaan irra ga'ame akkas fakkaate jechuudha suuraawwan jiran jechuudha maatii waaqayyoo hubadhaa. Mee viidiyoo tokko ilaalle tokko waliin haa deemnu. Viidiyoo kana ilaala hundumti keessan viidiyoo kana ilaallatee walitti deebinu. Viidiyoo kana akkuma argitanii jechuudha obboleewwan keenya. Viidiyoon kun kan gadhiifame guyyaa eeggaddatti jechuudha. Akkaawuntuma tiktookii obboleettii teenya Qananiin duraan fayyadamaa turte Qananii addunyaa achirratti gadhiifame jechuudha maatii waaqayyo ilaala. Viidiyoon kun. Egaa viidiyoo kana irratti kan hubannu waa baay'ee hubachuu dandeenya. Tokkoffaa maalidha? Yeroo isheen reebamtu argitanii hidhiin faan jechuudha. Reebamee hidhiin faan akkasumas immoo yeroo reebamtu fuulli ishee akkatti hin bade. Akka jijjiirame jechuudha. Inna
Viidiyoon kun ofii isaatii of ibsa jechuudha. Qananiin ofii isheetii of ajjeeste kan jedhamu sana iyyuu ni dhiisisa jechuudha. Dhugaan isinitti hima. Yoo seeraan haqni yoo jiraate ta'e yookas immoo yoo biyyi kun haqa beeka dimokiraasiin bula jennee yoo amanne ta'e viidiyoon kun ofii isaatii iyyuu ni hima jechuudha laala baddaa. Maaliif? Akkuma argitan jechuudha laala. Maalidhaa? Yeroo isheen rukutamtee reebamtu mallattoo reebam yookas immoo yeroo reebamtu faaqamuun akkasumas immoo qaamni ishee babbaduun kun sirriitti ni mul'ata jechuudha ifaan ifatti. Kana maaltu jira? Egaa biyyi keenya hin beektan dhugaa dubbachuu fi sirriitti haqa argachuuf yookas immoo namni tokko miidhamee haqa argachuuf ulfaataadha. Keessattuu warra hiyyeessa kuni haqa argachuuf baay'ee ulfaataadha dhugaa waaqayyoon zaniin jedha. Maaliif shafaffananii wanta goon bakka waa baay'eetu jira jechuudha obboleewwan keenya dhugaa waaqan zanitti hima. Kanaaf kuni amma fi shafaffanamu humna waaqayyootiin garuu viidiyoon kun baay'eera laala badda. Dhugaa waaqan zaniin jedha. Dhugaan haga fiis dhokfamtu xumurri dhugaa dhuguma Oromoon akkam jedha dhugaan hin qallatti malee hin baddu jedha laala badda. Kanaaf dhugaan kuni yeroo dhiyoo boodatti akka ba'u amma wanti ilaalaa jirtan kun mirkaneeffadhaa jechuudha. Maaliif viidiyoon gadhiifameera kan viidiyoon isheen yeroo rukutamtu fuulli ishee akkatti badee dhugaa waaqan zanitti himu. Kana arganii garuu namni cal jedhu osoo obboleewwan isaanii ga'e isaan sun cal jedhanii jechuudha dhugaa waaqan zanitti himu. Meesin waan tokko zanitti himu. Duutni qananii kun hin jennu malee osoo obboleewwan keenya ga'e akkanuma jechuudha ilaalaa dhugaa waaqan zanitti himu. Akkasitti yaaduu qabna jechuudha. Maaliif namni hundiyyuu haqa maaliif dimokiraasiidhaan bulaa jirra gadi ta'eef namni nama guddaa ta'e kabajamaa ta'e jaalatamaa ta'e inni yoo cubbuu hojjete yoo namarratti badii dalage gaafatamuun dirqama isaati. Maaliif wanti shaffanamee bira darbu kun hin jiru jechuudha dhugaan isinitti himu. Maaliif darbamuu hin qabu wanta darbamuu hin qabnedha kun dhimma lubbuuti koo dhugaa waaqa. Dhimma lubbuuti dhimmi lubbuu immoo waa guddaadha laala hubadha. Waa guddaadha dhugaa isin jedha. Kanaaf hunduu keenya wanta kana yoo falmanne hundi keenya yoo wanta kana dhugaa waaqayyoo isin jedha mirgi kun haqni kun yoo hin argamne guyyaa biraas namni biraa akkasuma jechuudha. Guyyaa biraas namni biraa akkasuma Itoophiyaa kana keessatti raawwata jechuudha. Waa baay'ee argaa jirra Itoophiyaa kana keessatti wanti mirga dhabe dhugaan isin jedha. Garuu maaliif akkas akka ta'u bicha waaqayyoon yaa beeku malee baay'ee ulfaataadha obboleewwan keenya. Baay'ee ulfaataadha dhugaa waaqa. Viidiyoon akkatti mul'ate qaamni ishee yeroo isheen goddaamtu yookaas immoo yeroo rukuttaan irratti gaggeeffamu akka kanaatiin mul'ate biyyi murteen kennine jechuun mootummaan qoratee maal qorate anan dhibu bee poolisiin qorachaa ture jedhama. Maal qorate kana egaa qoranne maal qorate dhugaa waaqa zaniin. Dubbachuufis baay'ee ulfaataadha. Murteessuufis baay'ee ulfaataadha. Kan murteessu abbaan firdii waaqayyoon yaa murteessu. Haqa ishee kana waaqayyoon isheef yaa falmu malee namni falmees dadhabeera gadi ta'eef obboleewwan keenya. Garuu uumama danda'amu wanti kun osoo hubatamee jedha. Mee suura waan lamaan tokko ilaali. Suura kanarratti namni baay'een wanti jedha gadi ta'eef ishee miti isheedha kan jedhu laala badda. Suura kana laala. Suura kanaafi Ashi, kanatti ilaalamu. Alaka. Suuraan lamaan kuni dura qananiin nagaa yeroo turte lammaffaa immoo yeroo deebichi irra gaggeeffamedha jechuudha. Suuraan lamaan kun argitani. Suura kana ilaala. Egaa suura kana irratti namoonni baay'een kun tuni qananii miti jedhu namni yeroo reebamte. Namni koo yeroo reebamu fuulli isaatti yoo ni bada dhugaa isin jedhama. Inni isaa waa bakka baay'ee yoo qotame amma akka hin taane ta'a jechuudha. Ilaa akkuma argitan jechuudha. Kanaaf yeroo reebamte akkas taate malee ishuma jechuudha. Qabatamaan isheedha jechuudha laala hubannaa. Warroonni akkasittiin ishii miti kan jettan jechuudha. Kanaaf isheedha. Kanaaf obboleewwan keenya haqni obboleetti teenya kuni osoo nurreen dubbachuu dhiisne osoo dhiifamee ture laala argitanii dhiifamee ture garuu ofuma isaati dhugaan waan hin banneef dhugaa isin jedha. Dhugaan waan hin banneef ofumaa kaka'ee viidiyoon kun dhufe. Viidiyoon kun dhufnaan immoo immooshinii guddaa namatti uuma dhugaa. Maaliif
Ofii isaatii of ibsee akkamitti namni fardii kennuu hin daree. Yeroo ishiin dabaddabamtee ergasii booda kaameraa yeroo akkatti olii ilaalu. Garuu immoo fardiin isaa dhugaa baay'ee nama gaddisiisa. Baay'ee nama gaddisiisa biyyi keenya kun jechuudha. Waaqayyoon hundumaaf ulboon waa kennu. Buleewwan keenya hundumti keessan iyyuu garuu immoo viidiyoo kana amma dandeessan sheer godhaatii namoota biraan nuuf akka hubataniif jechuudha. Fi ibsa laachuudhaaf malee homaayyuu hin beeknu kan beeku Waaqayyoo fi nama micoo kanarratti raawwate qofaadha. Micoo waliin jechuudha. Ijjitii kana kan beeku eenyudha? Warri beekus zim jedhee ragatiteef. Kanaaf Waaqayyoo marga ishee barbaadu hin buleewwan keenya eebbifama. Waaqayyoon sana eebbisu. Dhugaa ishee Waaqayyoon na barbaadu.